Nagaan gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu. Ganama ergaa sagalee Waaqayyoo dubbisuudhaan yeroo gabaabaa dubbachuudhaan isin jajjabeessuu irratti argamna. Isinis lafa jirtanii dhaggeeffachaa akka jirtan hin beekna. Waan ergaa ganamaa dhaggeeffattaniif immoo gooftaan koo Yesuus Kiristoos isin haa eebbisu jechaa har'a mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 irra kan jiru lakkoofsa 4 qabeen nan dubbisa. Inni himimmaan nama hundumaa ija isaaniitti hin haqa. Wanti duraa waan darbee fi egaa duunni deebi'een argamu. Gadduun, iyyuun, waraansis si'achi hin jiru jedha. Irran deebi'a. Inni himimmaan hundumaa ija isaaniitti hin haqa. Wanta duraa waan darbee fi egaa duunni deebi'ee hin argamu. Gadduun, iyyuun, waraansis si'achi hin jiru jedha. Gooftaa abbaa keenyaa Yesuus Kiristoos ergaa ganama kana dhageenyu nuuf eebbisi. Namoota baay'ee lafa isaan jiranitti isaan fayyisi. Dhaga'anis itti jiraachuu akka danda'an hunduma isaanii ayyaana kee baay'isiif. Maqaan kee Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhiiti. Ameen. Inni imimmaan jedha. Inni imimmaan hundumaa ija isaaniitti hin haqaa'edha. Si'achi egaa boo'uun, wawwaachuun, gadduun hin jiru jedha. Eega maal ta'eeti kun? Yesuus Kiristoosiin eega arganne boo'uun, gadduun hin jiru. Ergaama mul'ata Yohaannis kana irratti ergaan tokko akkasidha. Egaa gaaffii gaafatame Waaqayyootu. Gaaffiin gaafatame yoo jiraate warri kun nama yaatii eeyaa dhufanii warra eessaatis kan jedhamutu mul'ata Yohaannis irra jira. Warri kun eeyaa dhufanii warra akkasitti tolu kun wayyaa adii uffatan kun gammadanii faarfatan kun ililchan kun Waaqayyoof immoo galata dhiyeessan kun waa'ee Waaqayyoos immoo sagalee afaan jabaatanii arraba jabaatanii dubbatan kun maal isaan eeyaa dhufanii jedhame jennaan isaan kun rakkina guddaa keessa darbanii dhufan. Haleluuyaa! Rakkina gurguddaa keessa darbanii waan dhufaniif faarfatanii faarfachuutu isaanii malaa, galateeffachuutu isaanii malaa, himuutu isaanii malaa, sagalee galataa dhageessisuutu isaanii malaa. Warra rakkina keessa darbanii dhufanidha ittiin jedhame. Rakkina keessa darbanii warri dhufan kun warra kamii? Warri rakkina keessa darbanii dhufan kun dararama biyya lafaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 yoo argitanii isaan agammadan jedha ergaan sagalee Waaqayyoo. Warri kam? Ari'atamuun, dhiphinni, dararamuun, beela'uun, qoramuun yeroo isinitti dhufu gammadaa jedha. Miti dachirraa maaliif gammannaa? Gammadaa. Isin dura kan turan abboonni keessan gatii baasaniiru. Maal ta'anii? Ari'atamaa, dhukkubsachaa, qoramaa, dararamaa, rakkina argaa, wangeela baatanii asiin ga'an gatii ta'e isinuu gammadaa. Gatiin keessan achirra jira jedha ergaama sanarraa wangeela Yohaannis Maatiyos boqonnaa 5 irraati. Gatiin keenya achi. Amma gaa waan lafarratti argaa jirru baay'ee isaa gatii achi arganna. Dadhabbii qabdaa? Qabda. Argatta gatii kee achi. Gaddaa hirtaa? Gadda sana eegutu si irraanfachiisa. Achi argatta gatii kee. Maqaballeessiis irra jira mana keerra, tajaajila keerra, hojii keerra. Waan gootu hunduma irratti maqaa si balleessaa jiru argatta gatii kee achi. Egaan himimmaan hundumaa nama hundumaatti kan haqu. Inni Yesuus Kiristoos jira samiirra. Gaafa dhaqxu kan qophaa'ee seenu. Gaafa dhaqxu sana gatii miindaa keetii, gatii tajaajila keetii, gatii fiigicha keetii kan sii kaffaluuf si eegu. Baay'ee namoota har'aa kan xinnoo isinitti hin tolle dafanii dhufuu mana Waaqayyoo keessa akka qoromsi jiru hin beekan. Lolamaa tajaajiluun akka jiru hin beekan dhaloonni namaa. Qoromsa akka jiru hin beekan. Jaarsa waldaa gaafa ta'uudhaaf dhufanii dafanii kan dallanan, dafanii kan aaran. Lubummaa kan fudhatan dafanii dallananii akkasii jedhamanii Waaqayyoo an akkas seer dhufne kan jedhan nama baay'eedha. Tajaajiluu dhufuu isaan ulfina eeganii dhufu ulfina sana kan yeroo dhaban gaddanii biyya lafaatti deebi'uu kan barbaadan nama baay'een naquunname. Baay'ee nama bara kana yoo argitan charchii keessatti faarfattoota, tajaajiltoota, warra irbaata gooftaa fudhatan amantoota keenya dafanii kan dallanantu baay'ata. Gatiin kee achi jira. Amma yeroo hojii Waaqayyoo hojjennu gatiin argannu lafarraa, mooraalii argannu, ayizoon argannu. Ishoo Waaqa tajaajilteetta gatiin tajaajila keetii kana jedheellee kani si galateeffatu hin argitu. Maanguddoo waldaa sin galateeffatu yaa lubaa,
yaa paasterii yaa raajii namni baga tajaajilte dadhabdeetta mana kana keessatti siin jedhu jiru. Hojjetteetta hojii waaqayyoo nama siin jedhu argitu. Yaa jaarsa waldaa waggaa 4 waggaa 5 waggaa 3 amma dhuftu qoramta gaafa gara cherchii dhuftu. Miindaa galata lubootarraa argattu hin qabdu garuu miindaan kee achira. Eessa arganna gatii dadhabbii keenya gatii hojii keenya achi arganna. Maal jedha kutaa kanarraa imimmaan nama hundumaa kanaqu. Imimmaan hundumaa ija isaaniitti hin haqa. Wanta duraa waan darbeef egaa duunni deebi'ee hin argamu. Imimmaan kanaqu lafarra miti achirraa argatta gaafa dhattu. Jajjabina sasii kennu argatta gaafa deemtu gooftaa kee bira. Yeroo itti deemtu yeroo isaatu hin beekamu namoonni baay'een miindaa barbaadu charchiirraa galata barbaadu mana waaqayyoo kee ollaarraa hojii hojjetanii namni baay'een si haa eebbisu illee naan hin jenne fayyaa ta'e illee nama naan jedhu nan dhabe jedhu. Fayyaa ta'e asirratti lafarratti takkuma hin argattu nuyyuu waggaa baay'ee tajaajila argannee hin beeknu hin jiru namni si galateeffatu hin jiru. Kan itti argattu yoo jiraate achi argatta waaqa kee biraadha. Kanaafuu maal gochuu qabda riyaati? Mana waaqayyoo keessatti jajjabaachuu maal argite maal yaadatte isachiisana haleluuyaa isachiisana yoo mannaqee argaa isa gooftaan koo naa qopheesse miindaa sana yoo mannaqee argaa mana qabbanaa sana yoo mannaqee argaa tajaajila guddicha gooftaan koo naa kaa'ee jiru sana yoo min argaa faarfannaa gara mirgaa faarfatanii isa jajjatan sana yoo mannaqee argaa isa jajachuu isa galateeffachuu jira. Kutaama wangeela Yohaannis kanarraa isaan faarfatanii haleluuyaa galateeffachuutu isaanii mala. Waaqayyo isaanii jechuutu isaanii mala. Isaan rakkina kee darbanii dhufanii inni jedhu kuni warra har'a lafarratti galata dhabee achirratti mudaqee waaqayyo isaanii biratti galata argatu. Warra lafarratti har'a mooraalii dhabee nama biraa achitti immoo waan guddaa argatu. Ani waanan har'a akka lallabaatti akka gorsaatti yaada sii kennu gaafa mana waaqayyoof hojjechuu dhuftu namarraa galata eegin namarraa hojjetteetta kan jedhu eegin hin argattu namarraa. Baay'ee nu tajaajilte baay'ee hojjette hojii waaqayyoo ishoo badhaasa qabda nama fuula duratti jajjabeessanii warra waasii kennan hin argattu hin eegin. Warra mooraalii kee daakan warra si dadhabsiisan hojiima sana yukkatti dhiifte deemtu. Tajaajiluma sitti kenname wangeela sitti kenname ayyaana sitti kenname sana amma danda'ame gattee akka deemtu. Hojii sana baqattee akka biyya lafaatti ati deebitu warra si godhantu jiru gara mana waaqayyoo. Yeroo dhuftu ati gara mana waaqayyoo haayizoo namaa jabaadhuu namaan eegin. Nama si jajjabeessu dhabuu dandeessa. Garuu achi gaaf tokko argachuu dandeessa guyyaan kee hin beekamu hin deemta. Yeroo itti waaqayyoon keessi fudhatu yeroo itti si waamu badaa gabaabaadha yeroo gabaabaa jira. Hin dhadhaaddoo sana uffata adii uffattee mirga isaa dhaabattee yeroo itti immoo asii gadi ilaaltee itti caffartu itti galateeffattu yeroo tokko dhufaa jira. Yeroo ittiin baay'ee xinnoodha. Baay'ee xinnoo faarfannaa Daawit keessatti caafame baay'ee 70 sanni jedhe sana. Isaa gadiis ta'uu danda'a. Carraa xinnoo tokko si hafe abbaa keetiin wal arguudhaaf dhaxxee galateeffachuudhaaf dhaxxee jajachuudhaaf. Kanaafuu namarraan eegina obboleessa koo haadha koo dhaamsan sii dhaama. Hooggantoota namoota waajjira keessan keessaa galatan qabdanii lafa deemtanitti nama biraa haayizoon qabdan yoona ta'a. Garuu achii waa si eegaara. Eewunni isa imimmaan nama hundumaa haqu. Isa imimmaan nama hundumaa haqu. Lafarra kan si boosisu jira. Achirraa immoo isa imimmaan haqu jira. Lafarra kan si gaddisiisantu jiru. Achitti immoo kan imimmaan kee haqutu jira. Kan immoo laphee kee irraa harka kaa'ee si jajjabeessu jira. Kan madaa garaa kee fayyisu jira. Waaqa guddaa. Isa kana eegnaga. Kanaafiti jajjabaachuutu nuu ta'a har'a waldaa kiristaanaa keessa. Yaa kiristaanota yaa warra wangeela baattanii adeemtanii yaa raajota ergaan isinii qaba. Yaa namoota maanguddoo waldaa taatanii hojiin isinitti kennamu amma. Yaa amma makaana Yesuusii keessaa yeroo ammaa kana jaarsolii waldaatu filamaa jira iddoo garaa garaatti. Yaa warra dhufaa jirtanii yaa warra hojii waaqayyoo nu gargaaruu dhufaa jirtanii luboota. Ilaa nama biraa gatiin argattu. Nama biraa waan argattu hin qabdu. Yookiin immoo ala dhaabachee hawwaa hojii waaqayyoo isaa hawwaa turte sana dhaqeen hojjedha hojii waaqayyoo hojii gaariidha.
jedhe baay'ee na gammachiisa jechaa turte sana yeroo dhuftu immoo warra si waraanan, warra si gaddisiisan, warra hojii sana iyyuu bobbooressantu jira. Ati sana laaluu hin qabdu gaa. Abbaa kee isa guddaa isa jabaa isa sagalicha sitti kenne ilaaltee hojii Waaqayyoo hojjechuu qabda. Innaa warra akka keenya tajaajila hojii Waaqayyoo hojjetu kana waggaa baay'ee tajaajille waldaa keessaa. Asii yeroo waraanamnu asiinitti galagashaa. Asii yeroo nutti dhufu asiinitti galagashaa. Dugda duubaan isa dhufu fuula duraan itti adeemaa. Malatti malaa aqxaacaatti jijjiiraa hojii Waaqayyoo hojjenna malee abbaa waamichicha nu waametu Waaqayyoodha waan ta'eef lafa dhaqnu hin qabnu. Cherchii makaana Yesuus keessa jirra. Achuma keessa teenyeetu waa'ee Waaqayyoo dubbanna. Sababa isaa baqannee lafa dhaqnu hin qabnu. Lolasaa, waraansasaa, dhiphinasaa, dararamasaa keessa dhaabannee hojii Waaqayyoo hojjechuu qabna. Seenaa Joobiraan gaaf tokko qayyabadhe ishee dubbadhee tan kadhadha Waaqayyoodhaan. Seenaa Joobiraa keessatti Joobirri samii kanarra kan inni jiraatu asii ol fagaate. Joobira yoo argitanii samii kanarratti asii ol ka'ee jiru kiiloomeetira hedduu fagaateeti kan inni jiraatu. Garuu qorannaa isaa keessaa jireenya isaa kan inni isinitti tolu cabbii samii irraa gadi ba'u bakakkaamuu hin baqatu. Itti geggeeddaraa baalleedhaan itti qaqayyaraa achuma keessa kana kee darbuu hin danda'a jedhee itti adeema malee baqatee nama beeku. Qabsoon baqatu Joobirri qabsaa'ee jireenya moo'ichaa jiraata. Lolee jireenya moo'ichaa jiraata. Gadadeemee hin jiraatu, gaddeebi'ees hin jiraatu, ol fagaatee jiraata. Jireenya moo'ichaa cabbiin baqatu, bakakkaan baqatu, bubbee jajjabaa samii kanarraa baqatee hin beeku. Ittuma deema malee maaliif itti deema yoo jettanii qorumsa kana garas nyaatatu jira, qorumsa kana garas nagaatu jira, qorumsa kana garas eebbatu jira, qorumsa kana garas boojuutu jira jedhee waan yaaduuf baqatee gara lafaatti gadi hin deebi'u. Qilleensa ni keessa jiraatu immoo allaatti kamuu jiraachuu hin danda'u. Garuu Joobirri jireenya isaa keessaa mo'ataadha. Kiristinnaanis akka kana. Kana beektee wangeela harkaan qabuu qabda. Kana beektee raajii dubbachuudhaaf dhufuu qabda gara raajii dubbachuutti. Kana beektee maanguddoo waldaa ta'uudhaaf dhufuu qabda hojii nu gargaaru. Kana beektee ati faarfataa ta'uudhaaf dhufuu qabda gara mana Waaqayyoo. Kana beektee hirbaata gooftaa fudhachuu qabda. Kiristiyaana hoo maal lolama, maal dhiphadhaa, maal mooraa nama kan jedhu kan kiristiyaanaa miti ergaa warra biyya lafaati. Yesuus Kiristoostu dhiphate, xoofoo dhiphinaa dhuge, dhumarratti hin du'e du'a kan immoo mirga abbaasaa dhaqee taa'ee xoofoo kanas si eega. Gooftaan kun Yesuus Kiristoos ergaa dhageenya hunduma keenyaaf haa eebbisu. Yeroo kana harka keenya ol kaafne dhaabanne yaada garaa keenya qalbii keenya Waaqayyotti laanne jajjabinan isinii kadhadha. Porola pakansa tarala pasheka tarala boga bagasia porola pakasia. Hallelujah. Dua kautu jira. Dua kana duune nafnu dua kana. Yeroo achi dhannu humna nu eegu jira. Yeroo achi dhannu galateeffannaa jira. Yeroo achi dhannu shoomu caakoo dararamtee hojii koo hojjechaa sobaan mormaa jallinaan mormaa fakkaattee jiraatte ati mucaa kooti jedhee nama simatee nu eegu abbaa keenya jira. Imimmaan keenya kadhaqu lafarratti hin gaddine achitti boqonnaa qabna. Lafarratti hin salphanne achitti ulfina nu eega. Lafarratti hin arrabsamne achitti immoo kabaja nu eega. Kana beeknee lallabna wangeela. Haleluuyaa! Kana beeknee hojjennaa hojii kee. Ayyaana kee fi aangoo kee harka kee nurra kaa'i. Obboloota koo irra na duukaa kadhatan kana jajjabeessi. Humna hafuura qulqulluu jireenya isaanii irratti gadhangalaas. Dibata irratti gadhangalaas. Foolaa paakaan seetarraa lalapaa shiikaa toora. Sirratti hin gadhangalaasa. Dibata sirratti dhufu. Waraansa keessa akkatti dabartuun sii kadhadha. Lola kee dabartee mootummaa Waaqayyoo isa jabaa. Wangeela harkaan qabatte kan akkatti gadi hin dhiifneefan si kadhadha. Mootummaa Waaqayyoo sirriidha jedhamee na duukaa sirriidha. Ayyaanni Waaqayyoo sirriidha jedhamee na duukaa sirriidha. Du'aa ka'uun jira jedhamee na duukaa jira. Achi yeroo naqu waan humna na gaafatu jira jedhamee jira. Inni seewu Yesuus Kiristoos har'a nan boo'e borri imimmaan koo hin haqama jedhamee hin haqama. Dhiphina kana kiyaa, rakkina kana kiyaa, dararama kana kiyaa, lola kana kiyaa inni butee si baasu dhufaa jira. Abbaan kee hin dhufa. Yeroo tittaara galfattu yeroo gabaabaadha. Haayisoo wangeela isa fuute lafan kaayisiin jedha Waaqayyo kanama kana. Gooftaan keenya hunduma keenya haa eebbisu. Harka keessanii fi yaada keessan gara Waaqayyotti ol fudhadhaa. Eebbasaa fudhadhaa. Waaqayyo sinaa eebbisu, sinaa eegu. Waaqayyo fuula isaa isiniif eebbisu. Nagaa isaas hunduma keessaniif haa kennu.
biyya keenya isa eebbisu lafa jiraan hunduma keenyaaf nagaa kennu maqaa Abbaatti kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluuttis Waaqayyoon keenya tokko Gooftaan koos na eebbisu ija nagaa wal agarsiisu.